Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha bara 2017 isiniin gahee jecha barri kun kan gammachuu kan itti hojjennee itti of jijjiirru kan biyya keenyatti gallee hojjennee itti gammannee jiraannu nu haa taasisu hunda keenyaaf jechuudha. Barri kun kan gammachuu kan dhibame kan itti fayyu kan dhabe kan itti argatu kan walloole kan itti araaramu nu haa taasisu biyya keenyaaf nagaa yaa buusu isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyoon nagaa biyya keenyattis nu haa gashu warroota biyya hambaa jirru jechuudha isiniin jechuu jaaladha. Ayyaana ayyaaneffannee jechuudha maaliifini xiqqoo dalagaan arabaatis biizii nu goote akkana fakkaata ayyaanni keenya jechuudha. Kun waxii lukkuuti jechuudha. Baay'ee mi'aawa. Zayitii waan baay'ee qabu fakkaata malee hin qabu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kun allichaadha. Kun immoo aybiidha. Aybii barbaree fi dhadhaatti godhee hojjedhe. Baay'ee bareeda jechuudha. Aybiin kun bazawee kan looniiti. Kan saatti jechuudha. Garuu akka biyya keenya sanii qoraasuma minaamina hin qabu nurgaa'u malee manatti baa jechuudha. Jarratu qaba. Kan manaati kan looniti jechuudha. Ni mi'aawa. Barbaree fi dhadhaatti godhee baay'ee mi'aa jechuudha. Kuni difoonis jira, biddeenas jira. Biddeena kalee xalabanni har'a nu dhufe jechuudha. Biyya yaani manatti toshanne biddeena Itoophiyaa bitanne jechuudha. Akkana fakkaata ayyaanni keenya nu bira barri haaraa akkanatti dabarsaa jirra nuti isiniin jedha. Isin bira akkamii bakkuma jirutti wanta qabnuun gammannee bakka ijoollee hiriyoota keenya wajjiniin akkanatti akka gaariitti yoo dabarsine namatti tola jechuudha. Biyya ormaatu namatti hin dhaga'amu biyyuma ormaa akka jirru jechuudha. Gammannee yoo jiraanne tokko immoo boo'ichaan gaddaan dabarsuun barbaachisaa miti. Maaliifini waaqayyoon fayyaa nu kennee guyyaa kanaan nu ga'uu isaatiifuu galata isaa galfachaa bakkee jirrutti gammachuu noo jiraanne baay'ee bareeda na fakkaata akka yaada kootiitti jechuudha. Ani hin gaddu yeroo ayyaanni dhufe kan gaddu ani maatii kooti kan dhabee ta'e yani maatii dhabuu kiyyatti nan gadda. Garuu ayyaanni waggaa dhufe maaliifan biyya kootti hin dabarsine maafin akkasan taanedha hin gaddu. Yeroo hundaan hin gaddu yeroo ayyaanni dhufe kan gaddu ani maatii dhabuu kooti. Namni biyya ormaas hoo jiraatanii maatii ofii wajjin kolfanii bilbilaa wajjin taphatanii bagasiin bakka jiraan mitiire akkasi malee gadduu boo'ichuun hin jiru jechuudha. Odoo maatii qabanu osoo obboleewwan qabanu boo'ichaan dabarsuun gaddaan dabarsuun shaggaa miti. Keessattuu bara haaraa gaddaa yoo dabarsanii haga dhumaa ilma gadditaa jedhama. Akka yaada kootti akkas jedhama jechuudha. Innaa akkanatti gammachuun dabarsine jechuudha. Nuti nama lama fataa jennee jechuudha. Maaliifin dalagaa keenya finne yeroo dalagaa keenyaan booda immoo nyaata keenya hojjetannee kan binnee fataa jennee dabarsinaa jechuudha. Maaliifin bakkee jiranitti gammachuun dabarsuun barbaachisaadha. Hiriyoota keenya wajjin walii galtee warreen namni tokko obbolummaan kan wajjin dhalate qofaa miti. Kan wajjin jiran wajjiniin akka obbolummaatti wal jaallatanii wal kabajanii amantii walii wal kabajanii wajjin oo jiraatanii akkatti gammachuu wajjin dabarsanii baay'ee bareeda jechuudha. Maaliifin namni waliif qoricha namni kophaa ofii namni tokko uumaa ofiif hin godhu. Inda'uun qodummaa fi gaddummaa kan namatti dhageessisu yeroo tokko ko'ummaa na fakkaata. Kophaa yoo jiraatanii xiqqoo namatti dhaga'amuu danda'a. Garuu immoo kophaa soo jiraanne waaqayyoon fayyaa nuu kennee waan hundumaa nu agarsiisee har'aan nu ga'uu isaatiif galata isaa jennee hojii keenyan dabarsuu jechuudha. Bakka jirrutti maaliifin hojiin arabaatu biiziidha jechuudha. Biizii nama godha. Kanaafuu
hojii arabaatis hojjechaa fataa jennee dhiqannee dibannee fataa jennee suuraa kaanee bakka fataa jennee kunumtuu ayyaana jechuudha. Wanti gaddaa hin barbaachisu. Yeroo kana biyyattuu akka gaariitti dabarsan jirani. Maaliif indoom nuyi kan akka gaariitti dabarsu jechuudha. Biyya hormaatti tattaafatees ta'uu dadhabbiidhaanis ta'uu hojjannee fataa hin jenna yoo ijoollee walitti baay'inaan mana tokko keessa jiraannee jechuudha. Maaliifin gaddi hin barbaachisu siniin jechuu jaaladha. Na akkana barri haaraan kun immoo kan waa hundumtuu nu guutee biyya keenyatti gallee gammannee maatii keenya wajjiniin dabarsinu nu haa godhu bara dhufummoo jechuudha. Barri kun waa hundumaa kan itti xumurannee hin gaannee biyya hambaatii galu nu haa taasisu hunda keenyaa jechuudha. Warroota hawwii biyyatti galuu qabaataniif jechuudha. Warroota hojjechuu fedha qaban immoo Waaqayyoon humna isaanii ta'ee Waaqayyoon isaan gargaaree kan hojjetanii barakaa isaanii keessa buusee itti milkaa'anii hojjetanii itti gammadanii galanii isaan haa taasisu hunda keenyaa jechuudha. Maaliifin biyya hambaa keessatti hin ulfaata. Maaliifin kan baane hojiidhaaf of jijjiiruudhaaf of jijjiirree waan tokkorra geenye Waaqayyoon nagaan biyya keenyatti nu haa gashu. Maaliifin isa waanan jechuudha sinin jechuu jaaladha. Sinin jedha urgaansaa dhugaa rabbi baay'ee namatti tola jechuudha. Barbareen kan biyyaati jechuudha. Akka gaarii namatti tola sinin jechuu jaaladha. Baay'ee bareedadha. Sinin jedha kuni alliccaadha. Alliccaa kaarootii fi tinidha jechuudha. Dinnicha kun immoo shunkurtii qumatii mureedha uumamatti kan fakkaatu. Na akkasa sinin jedha kuni dafoo daabboo jechuudha. Baay'ee bareeda. Difoon daabboo kun baay'ee aannaniin hojjetame baay'ee keekidhaan addan baafamu. Aannaniin qofa bukeessine jechuudha. Nidoo sitti nadhee aannan fireesh jechuudha. Baay'ee bareeda. Aannan qofa jechuudha bishaanii miti. Yaani daabboo guddaa miti. Aannaniin qofa bukaa'ee baay'ee bareedadha jechuudha. Namatti tola. Baay'ee mi'aawaa. Baay'ee daabboon aannaniin hojjetamu namatti mi'aa. Asii hin bokokas. Amma kun xixiqqoodha. Ruubii yoo ta'e kiiloo ruubii jechuudha. Hin bokokas mi'aawas jechuudha. Daftee fixxas tokko amma daabboon tokko si yaalaa hundumuu yoo sim jettee bukeessitee intin jettee irshootti hin baafne na irshoo kuffu goone jechuudha. Kan hojjetame baay'ee bareeda jechuudha. Akkasini jechuu jaaladha. Kun immoo juusidha. Farsoo jechuudha. Na akkasini jedha hordoftoota kiyyaa ayyaana akkanatti akka dabarsine isiniif agarsiisuu barbaade isinis nagaa gaafachuu dhufee hunda keessanuu baga isiniin ga'e ayyaana gaarii barri kun bara gammachuu isiniif haa ta'u hunda keenyaaf haa ta'u isinin jaaladha isin jedha. Warroonni immoo mana kiyyaaf haaraa taatan subscribe godha. Warroonni kun immoo like comment yaada keessaniif barreessuun dagatinaa isinin jedha. Isinin jaaladha isinin kabajaa horaa bulaa. Waaqayyoon yaada keessaniif hawwii keessan galma isiniif haa ga'u. Ciao ciao.